Meessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Har'a naannolee Itoophiyaa hedduu keessatti filannoon paarlaamaa biyyoolessaaf kan naannolee geggeessamaa oole. Kutaalee filannoo biyyattii 547 keessaa 478 keessatti buufataaleen sagalee itti kennan banaa oolan. Naannoo Tigraay keessatti sababaa buqqa'iinsa uummataa, naannolee Somaaliyaa fi Affaar hanga tokko keessatti sababaa wal dhibdee daangaatiin, Oromiyaa lixaaf Beenishaangul Gumuz hanga tokko keessatti sababaa hookkara sablammummaaf filannoon hin geggeeffamne. Bakkawwan kanatti filannoon baatii fulbaanaa keessa kan geggeessamu ta'uu boordiin filannoo beeksisee jira. Oolmaa filannoo har'aaf dhimmootii sana waliin wal qabatan ilaalchisee gabaasaalee naannoleef magaalaalee adda addaarraa nu dhaqqaban dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodyuusariin tamsaasa har'aa Birhaan Haayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii. Oduuf gara jaallanneettan isin dabarsa. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo lammiiwwan Itoophiyaa biyyattii harka caalaa keessatti har'a paarlaamaaf bulchiisa naannoof sagalee kennaa kan oolan yoo ta'u filannoon kun sababaa weerara vaayirasii koronaan ammaan dura yeroo biraatti kan darbe ture. Bakka sagaleen itti kennan 547 keessaa 478 tti wiirtuleen banamanii jiru. Sababaa wal waraansaa fi godaansa uummataan kan ka'e bulchiisa naannoo Tigraay keessatti filannoon har'a kan hin gaggeeffamne yoo ta'u bulchiisa naannoo Somaalee fi Afaar hanga tokko keessatti immoo falmii daangaa jiruun filannoon hin gaggeeffamne. Akkasumas Oromiyaa dhiyaa hanga tokkoo fi Beenishaangul Gumuz keessatti walitti bu'insa gosaan kan ka'e filannoon kun har'an gaggeeffamin jira. Bakkawwan kanattis filannoon baatii fulbaana dhufutti saganteeffamee jira. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saalaworq Zawudee Finfinnee keessatti sagalee kan kennan yoo ta'u filannoon kun kanneen darbanirra deemokiraatawaa akka ta'u nan amanaa jedhaniiru. Dura taa'aan paartii Zamaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa filannoo dhugaa yeroo jalqabaaf biyyattii keessatti gaggeeffamee jedhan deemsa isaa hafe immoo ilaaluuf jirraa jechuudhaan oduu gabaastotaaf ibsaniiru. Dura taa'aan taajjabdoota gamtaa Afrikaa fi pireezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjo filannoon Itoophiyaa kun akkuma eegametti gaggeeffamee jira jechuun oduu gabaastotaaf ibsaniiru. A lot better than elections in the past in terms of opening more space for election participation or electoral participation. The handicaps, of course, are understandable. Carraatti hirmaachuu banuun filannoo darbanirra inni kun baay'ee gaariidha jechuudhaan Olusegun Obasanjo dubbataniiru. Itoophiyaa keessatti har'a uummanni sagalee kennaa kan oole yoo ta'u sababaa nageenyaaf dhimmootii loojistikaa waliin wal qabatee uummanni sagalee hin kennin hafuun muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmediif qormaata filannoo guddaadha jedhamee jira. Filannoon bara darbeetti saganteeffamee akka yeroo biraatti darbu ta'e kun jijjiirama Dr. Abiyyi gaggeessaa jiraniif dhimma ijoodha. Dr. Abiy bara 2018 bittaa abbootii irree yeroo dheeraaf ture hambisuu isaaniitiin gara badhaasa Noobel argachuutti waggaa tokko booda ceesisee ture. Sagaleen amma kenname kun biyyattiin filannoo walabaaf madaalawaa ta'e gaggeessuuf kan itti yaaltee jedhan Dr. Abiy. Finfinnee hanga tokko keessatti namoonni sagalee kennuuf jecha toora dheeraarra dhaabbatanii akka jiran garuu guutummaa biyyattii keessatti eegumsi nageenyaa jabaachuun ibsamee jira. Konkolaataa waraanaa Finfinnee iddoo ijoo ta'anirra dhaabbatanii akka jiranii fi uummanni miliyoona 37 caalaan sagalee kenna jedhamee kan eegamu ta'uun ibsamee jira. Gareeleen mormituu garuu mootummaan Itoophiyaa bulchaa jiru dararaa loogii sodaa hookkaraa kan mootummaan inni duraanii gaggeessaa ture raawwata jechuun himatu. Paartilee mormituu beekamuun filannoo kana keessaa of baasanii jiran. Kanneen biroon immoo biyyattii iddoo hedduutti duulana filadhaa gaggeessuu dhorkamne jedhaniiru. Magaalaa Hawaasaa keessatti filannoo marsaa 6ffaan ganamaarraa kaasee haala nagaan gaggeeffamaa kan jiru ta'uu kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan beeksisanii jiru. Waaree booda garuu hanqinni waraqaattiin sagalee kennan mudatee namoonni sagalee tuun kennin manatti deebi'anii jiran. Kanaaf jecha paartileen morkitootaa lammiiwwan filannoo gaggeessuuf mirga qaban daangeffamee jira jechuun boordii filannoo himatan.
walitti qabduun boordii filannoo Itoophiyaa adde Burtukaan Miidhagsaa haala hawaasaa keessatti uumame jechuun addumaan hin ibsin malee dhiifama gaafachuudhaan tarkaanfii sirreessuu akka fudhatamu beeksisanii jiru jechuudhaan oduu gabaasaan VOA Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Bulchiisa naannoo Amaaraa fi gama kibbaa keessatti bakka buutonni isaanii iddoodhaa gara iddootti sossoo'uu akka hin dandeenye akkasumas reebichaa fi yakki baajii harkaa fuudhuu gaggeeffamaa akka jiru iyyannoo dhiyeeffachuu isaanii boordiin filannoo beeksisee jira. Walitti qabduun boordichaa adde Burtukaan Miidhagsaa paartii biyya bulchurraa kan hafe hundumaarraa iyyati dhiyaatee keessumsiisnee jirra jedhan. Keessumaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi gama kibbaa keessatti rakkoon kun guddatee uumamuu kan ibsan adde Burtukaan hatattamaan tarkaanfii sirreessuu akka fudhatamuuf hubachiisnee jirra jechuun dubbataniiru. Finfinnee keessa kan jiran buufanni filannoo 9 keessatti warri raawwachiistuu ta'an argamuu dhabuurraa kan ka'e turee banamuu isaanii fi kanarraa kan hafe iddoo hundaatti filannoon nagaan gaggeeffamuu adde Burtukaan ibsanii jiru. Naayijeeriyaa kaaba dhiyaa keessatti barattoonni 94 fi hojjettoonni 8 ega butamanii booda barattoota 3 du'uun gaggeessaan dhaabbatichaa dilbata kaleessaa beeksisanii jiru. Oduun ammaaf qabu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa akka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan wiirtuu filannoo Finfinnee keessaa tokkotti argamuun sagalee ofii kennan pirezidaanti Saahilawarqi Zawudee filannoon kun isa kana duraa caalaa ዲሞክራቷ abdii jedhu qabaachuu dubbatan. ዛሬ መጥቼ የዜግነት ግዴታዬም ስለተወጣው በጣም ደስ ብሎኛል። har'a dhufee dirqama lammummaa koo waanan ba'eef baay'ee gammadeen jira. Gama koon inaan sagalee kennu kun kan jalqabaati. Yeroo hedduu biyya alaa waanan jiraadheef gama koon carraa kan argachuu kootti gammadee jira. Yeroo darbe innaa paarlaamaa irratti haasaa dhageessise akkan jedhetti Itoophiyaa keessatti filannoo geggeessinu isa kanan duraarra wayyaawaa ta'eef fooyyessaa deemuu qabna jedheen ture. Filannoon kun akkas akka ta'u nan abdadha. Uummanni akkasitti heddumminaan ba'e sagalee kennuun na ajaa'ibeera. Uummanni mirga ofii kabachiisuuf sagalee ofii dhageessisuuf hagam akka murannoon ka'e kan mul'isudha. Filannoon adeemsa diimokiraasii keessatti waa guddaadha garuu adeemsa diimokiraasii keessaa qaama tokko. Filannoon galma miti. Filannoo walakkeessa waa maraa goonee kan itti jiraannu miti. Filannoon kun innaa xumuramu guyyaa kabirootu dhufa. Kanaaf lammiiwwan Itoophiyaa martinuu waliigaluu qabu. Kan nuti gochuu qabnu filannoodhaan oli. Kanaaf rakkoo keenya waliin taanee furuudhaan Itoophiyaan mara keenyaaf akka mijattu kan itti goonudha. Uummata yaa'ee sagalee kenne televiziyoonaan daawwataan ture. Jireenyi koo naa wayyaa'inaa laata jedheen ba'ee jedhu. Kanaaf qaama filatamutti itti gaafatama guddaa kennaniiru. Filannoo irratti filatamuunis jira. Kufuu jechuun yeroo kabiroof qophaa'u jechuudha. Biyyoota hedduu argeera akka pirezidaanti Obaasaanjoo filannoo irratti taajjabdummaan hojjedheera. Filannoo haala biyyattii ala goonee hin fudhannu. Waanuma dandeenye goona. Itoophiyaa kana ol kaasuuf martinuun keenya waliigaluu qabna. Inni injifatames haala jiru simachuu qaba. Hin ta'u yoo ta'e immoo adeemsi seeraa jira. Kun kanaaf barumsa. Kanarraa barannu yoo rabbi jedhe isattaanutti waa gaarii agarsiisuuf haa yaallu jedhan. Durataan paartii mormituu ijoo kan Izeemaa Profeesar Birhaanuu Naggaa biyyattii keessatti filannoon dhugaa innaa geggeessamu kun isa jalqabaati jedhan. አይቼዋለሁ ለማለት አንችልም በዚህ ያለው ትንቅንቅ ለመራጮቹ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። haala naannoo wiirtuu filannoo jiru argan yoo ta'e gaafatamanii argeera jechuun danda'u haalli rakkisaan as jiru namoota sagalee kennaniif xiqqoo rakkisaanatti fakkaata. Kanarraan kan hafe gama nageenyaan rakkoo kana jedhamuun dhageenye. Wiirtuulee filannoo hanga tokko keessatti loojistikaaf hojii waliin wal qabatee rakkoon xiqqoon jiraachuu dhageenyeerraa guyyaa guutuu kanuma hordofuuf waajjira keessa turre yaada dhumaa kennuuf erga xumuramee booda gara galgalaa wayya jedhan. Durataan garee taajjabduu gamtaa Afriikaaf pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Oluseegun Obaasaanjoo filannoon Itoophiyaa kan bara 2021 akka eegametti gaarii ta'ee jira jedhan. Har'a haala adeemsa filannoo magaalaa Adaamaa oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa galmoo Daawit keessa deemee ilaaleera. Ganamaa kaasuun namoonni filannoof galmaa'an buufataalee filannootti sagalee akka kennaa turan hime. Buufataalee filannoo tokko tokko keessatti garuu taajjabdoonni paartii siyaasaa akka hin dhufin hafan qindeessitoonni itti himaniiru.
Gabaasa guutuu kunoo. Magaalaa Adaamaa keessatti filannoo biyyaalessaaf kagalmaa'an jiraattonni magaalattii har'a sagalee kennaati turan. Ganama roobii yandoo magaalaa fi naannoo isheetti roobaa kan ture ta'us kaan bokkuma san keessa kaan ammoo duuba ba'anii sagalee isaanii kennaa turan. Magaalattii keessa kutaawwan magaalaa lakkoofsa filattootaa irra fooyya'aa qaban keessattis kan argaman buufataaleen filannoo takka namni qaamaan walirraa siquu waan qabuu fi hedduminni namaa warra filachiisu rakkisaa ture. Fakkeenyaaf buufata filannoo kutaa magaalaa Boolee naannoo Daddachaa Araaratti argamu keessatti wanti kun mudachuu qindeessaan buufatichaa Obbo Ayiluu Yaaddessaa VOA'tti himanii jiran. Obbo Ayiluun kun kan ta'ee fi raawwachiiftoota filannoo sadiitu uummata kana mara keessummeessaa jira dhaawata keessa sirra taa'aa jiran yoo dubbatan. Gama biroon rakkoon kaan bakka bu'oonni paartilee siyaasaa taajjabdummaaf kaadhimaman argamuu dhabuu yookaan immoo yeroon dhiyaachuu hafuudha. Fakkeenyaaf Adaamaa kutaa bulchiinsa magaalaa Dambalaa ganda Irreechaa buufata filannoo jiru tokkotti qindeessaa nageenyaa akka ta'an Obbo Asaffaa Gammachuu taajjabdoonni paartilee siyaasaan ergamuu qaban marti akka hafan VOA'tti himanii jiran. ተፎካካሪ ፓርቲዎች ወይ ደግሞ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ማለት ነው አልተገኙም። ግን ታዛቢዎች ባገኙበትና ነዋሪ ባለበት ቦክሱ ታይቶ ነው ተከፍቶ akkas jedhu Obbo Asaffaan miseensi paartilee yookaan immoo taajjabdoonni isaanii hin argamne nutis wanti taasisne duubarra bakka jiraattonni jiranitti saanduqa hiiknee agarsiisnee filannoo jalqabsiisne amma garuu haala gaariidhaan deemaa jira jedhan yoo guyyaa yaada isaanii nu kennan. Filattoonni filannoo kana irratti hirmaatanis waan filannoo kana yaada isaanii akkasitti himan. Aadde Dastaa Ibsaa jiraattu magaalaa Adaamaa kutaa bulchiinsa magaalaa Dambalaati. Filannoon keenya bareeda kan barana waaqa galannaa ga'u waggaa amma kanaan qabnee garuu ammarreessi waanuma hundumaaf nu beessa. Waan hin argine jirra garuu waaqa galannaa ga'u galanni kan rabbiiti. Homaa rakkoo hin qabnu gaaganu filannaa barii hanga ammaatti hangi keenya safara keenya nagaa shaggaarra jira homaa rakkoo hin qabnu ammarreessi. Kana malee maalin nagaa rabbi nu buuse waan nagaa ijoolleen keenya nagaa qe'een keenya biyyi keenya nagaa waan biyyi nagaa sana jiraachuun nurra jira. Alam Nagaashis jiraattuma magaalaa Adaamaati. Haalli nageenyaa jiru gaarii ta'uu himte akkaataa warri raawwachiistota filannoo itti keessummeessan akkas jette. Homaa waan ilaalcha kanarratti warroota maanguddoo ta'anillee seeraan iddoo kennanii fi warroota ulfa ta'an immoo seeraan dursanii fi warra daa'imman qabanis seeraan dursa kennanii ta'uu iddoo godhanii fi waan filannaa godhaa jiraniif homaa waan hin argi tokko hin jiru. Gama nageenyaan har'a Adaamaatti wanni mudate agas hin jiru. Manneetiin hojii hedduun cufaa yoo ta'an eegdonni nageenyaas magaalaa keessa socho'aati ka turan. Gandootaa fi ollaa keessa warri qomee calaqqisu uffatu haala nagaa hordofaa fi warra buufata filannoofis tumsa gochaa akka ture raawwachiiftoonni filannoo VOA'tti himanii jiru. Waan biroon waa'ee of eeggannoo koronaa vaayirasiif taasifamudha. Buufataalee filannootti ogeeyyiin fayyaa ramadamanii namootaaf waan ittiin harka qulleeffatan dhiyeessuun qaamaan walirraa hiiqaa jechaan gorsanus filattoonni hedduun garuu kana hojiirra oolchaa hin turre. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa filannoon geggeeffame dhimmootii falmisiisoo ta'an gara marii siyaasaatti deebisaa mootummaa uummataa dhaabuufis carraa kenna jedhan wayita godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii keessatti sagalee kennanitti. Gama biraan godinuma Shawaa Lixaa naannoo filannoo noonnootti namoonni 3 hidhattootaan ajjeefaman jechuun boordiin filannoo beeksiseera. Naakoor Malkaatu gabaase. Filannoo marsaa ja'affaa Itoophiyaan geggeessiteen Obbo Shimallis Abdiisaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Ginciitti argamuudhaan sagalee kennanii jiru. Wayita sagalee kennanittis sababaa filannoon kun murteessaadha jedhaniif ibsanii jiru. Keessattuu cimumsi kun gaaga'ama hedduu ture karaa qabsiisuudhaaf hojii bal'aa hojjetamaa ture. Injifannoowwan sun utuu duubatti hin deebiin karaa akka qabatu godhaa isaaf carraa'amee jira. Inni lammaffaa mootummaan uummataa akka ijaaramu sagalee uummataatiin mootummaa leejitimeetti akka ijaaramu carraa'amee jira. Uummanni keenya bahee sagalee isaatiin murteessaa jira. Inni sadaffaan keessattuu siyaasni biyya keenyaa siyaasa wal waraansaa fi siyaasa okkoraa ture. Siyaasa okkoraa fi wal waraansaa sun karaa siyaasa tasgabbii fi siyaasa nageenyatti, siyaasa mariitti, siyaasa paarlaamaa fi siyaasa mana mariitti akka deebi'u carraa uumeera amantaa jedhuun qaba. Inni arfaffaa fi inni dhumaa dimokiraasiin adeemsa. Yoo xiqqaate sirna cimaa barbaada, instituushinii cimaa barbaada. Isaaf boordiin filannoo bara kana wanti inni godhe haalli inni itti hojjete bilisummaa inni agarsiise
murteewwan inni of danda'e murteessaa dhufe akkaataan itti raawwatan abdii guddaa waan namaaf kennudha. Filannoo kanarraa paartiiwwan adda bilisummaa Oromoo ABO fi Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO irraa hafuun wal qabatee yaada kennaniin akkas jedhan Obbo Shimallis. Isaan utuu hirmaatanii gaarii ture. Paartii hundumtu paartiin kamiyyuu kan hundeeffamuudhaaf yaadarra jiru sotuu jiraatee utuu hirmaatee gaariidha. Paartileen tokko tokko isaan keessaas kanaan dura haala ture keessattuu mootummaa wayyaanee keessattuu warra hirmaachaa ture. Utuu hirmaatanii baay'ee gaarii ture. Hin hirmaannu jedhanii murteessaniiru akka hirmaatan mootummaan naannoo keenya paartiin keenya yaalii bal'aa godhe. Didanii hin hirmaannu jedhanii hirmaachuu dhabuun isaanii murtee uummataa yaada uummataa sagalee uummataa kabajuudhaan siyaasa isaanii gaggeessuutu irra ture kan siyaasni ammayyaa kana gochuu dhabuun isaanii hundaa ol eenyumayyuu miti kan miidhe isaan deebisee miidhe isaan waan dhabamaniif biyyi diigamus hin jiru kaleessas hin turre har'as hin jiru borus hin jiraatu jecha kanaaf carraa qabu waggaa 5 dhufu eeggatanii qophaa'anii sirriitti of ijaaranii isaaf of qopheessuu qabu sanaa ala karaan qaxxaamuraa biraan jiru. Haala nagaa Oromiyaa keessaa ilaalchisees akkas jechuun dubbatan. Iddoowwan hedduun nageenyi rakkoon nageenyaa jiru. Rakkoon nageenyaa kan jiru Feesbuukii fi miidiyaadha. Iddoo hedduutti Oromiyaan nagaadha. Fedhii adda addaa immoo hin jiru. Hawwiin hin jiru jechuun hawwiin jira. Okkora uumuudhaaf fedhiin jira. Wayyaaneen achi waan ka'eef asitti waa goonee waa taanaa warri jedhanii abdiidhaan itti galan jiru. Warri sun hundumtuu injifatamaniiru. Karaan humnaa eenyumayyuu hin baasu. Karaan humnaatiin kallattiin jiru sun cabaa dhufeera uummanni keenya sana injifateera qaamni nageenyaa keenya sanaaf aarsaa guddaa kanfalee biyya keenya naannoo keenya karaa tasgabbiitti fidee jira. Gama biraatiin Koomishinii Filannoo Itoophiyaatti qindeessaan godina Shawaa Lixaa Obbo Darajjaa Addunyaa aanaa Liibanjaawwii naannoo filannoo noonnoo jedhamee waamamu ganda tokko keessatti hidhattootni namoota 3 ajjeesanii jechuun dubbatanii jiru. Eenyummaa hidhattootaa ajjeechaa kana raawwatan jedhanii irratti garuu waan dubbatan hin qaban Obbo Darajjeen. Rakkoon nageenyaa uumamee ture. Yaa'u lubbuu nama 3 boqoteera jechuudha. Namoonni kun eenyu fa'i? Gaddaa tokko hojjetaa kaabinee tokkoo fi poolisii naannoo Oromiyaa tokko. Eenyu immoo kan namoota kana itti dhukaasa banee ajjeese? Egaa kanarratti waan beeknu qabna. Abala dhukaasa banee jechuun hin garuu bakka sanatti rakkoon nageenyaa uumamee namni kun du'eera kan jedhu qaamni keenyatti hojjetaa mirgaa hojjetu murteesseera. Gandi isaa maal jedhama? Buufati filannoo isaa? Buufanni isaa Nunnoo Basalee fi Nunnoo Agalgubboo bakka jedhamu bakka walitti dhiyaatu buufata nama gidduuttidha. Dhimma kana wajjin wal qabatee qaamolee nageenyaa godinaarraa qulqulleeffachuudhaaf tattaaffii taasifne ammaaf hin milkoofne. Magaalaa Ginciitti argamne namoota sagalee isaanii sagalee kennan keessaa dubbisneerra. Maqaan koo Dayyana Feesaan jedhama. Filannoon kun akkuma jalqaba waraqaa kutadheen an fedhii koo kan naaf ta'u kan fuulduratti nu deemsa jedhu filachuuf fedhii kiyyaanii qophaa'een jira hiriira qabadheen jira. Tegistas Cannaaqiin jedhama. Waa'ee filannoo kana baay'een itti gammada. Uummanni amma kanaa ba'ee filachuu fi dargaggoota faabrikaa adda addaa bakka hojjechuu danda'aniif hojii adda addaa keessa seenan akka hojjetan ijoollee daandiirratti baay'ee dhaabbatan kanaaf walitti gurmeessee akka dhaabbata wayii banuuf. Magaalaa Amboo keessattis jiraattotni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan akkas jedhanii jiru. Alamsaa Kiftimaan filannoon isaa bareedduudha. Waan hundumtuu tasgabbeedha. Naa gaddarraa ka'ee nuuf hin filadhe. Iftoomaan maraadhannee ba'aa jirra. Gara mootummaa hojii abeessa amma kan mul'atu hojii hin qabnu tataa jirra saspaawutoo hojii nuu banee. Maqaa dhiisuu taataan qabu. Mootummaan biroo dhaabbate waan hundumtuu jeequmsi nurraa dhaabbata. Inni lammataa immoo gabaan xaaraa bahe kunillee uummata hundumaafuu mootummaan tasgabbeessuu godhee waan gaarii namni bakka bu'ee sun kan kutee hojjetee biyya kana akka jijjiiru fedhii qabna. Akka qindeessaan boordii filannoo godina Shawaa Lixaa jedhanitti naannolee filannoo 14tu jira. Namootni 700 caalanis filannoo kanaaf galmaa'anii turanii isaan keessaa hanga gabaasni kun qindaa'ee sa'aatii 11tti 80 ol sagalee isaanii kennaniiru jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa. Itoophiyaan har'a filannoo biyyoolessaa 6ffaa gaggeessitee jirti. Finfinneen paartilee morkattootaa hedduu magaalota keessummeessan keessaa ishee duraati. Kutaalee magaalattii adda addaa keessatti jiraattonni sagalee kennanii jiran Tsahaay Daamxoo haala isaa hordofuun gabaasteetti. Filannoo biyyoolessaa marsaa 6ffaa Itoophiyaan har'a gaggeessaa oolteen magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekkaa fi Boolee keessatti adeemsa filannoo irratti namoota sagalee kennanii fi buufataalee filannootti itti gaafatamtoota ta'an dubbisneera. Dargaggoo Misgaanaa Walaay kutaa magaalaa Booleetti naannawaa filannoo 17 aanaa 7tti itti gaafatamaa buufata filannoo tokkoffaati. Adeemsa filannoo irratti akka buufata isaaniitti sochii filattootaa akkasumas qajeelfama COVID-19 hojiirra oolchanii filachuu irratti yaada kennaniin akkas jedhaniiru. ምርጫ አስፈጻሚዎች ሙሉ የተላኩና አስፈጻሚዎች 10 ተኩል የተገናኘ ነው።
11 ሰዓት ታዛቢዎችና ቅሬታ ሰሚዎች በተገኙበት filannoo waliin wal qabatee raawwachiistota filannoo waliin sa'aatii 10 fi walakkaatti wal agarre bakka taajjabdootni filannoo jiranitti saanduqa sagaleen itti kennamu hineerra sa'aatiin 12 yeroo ta'u filannoo eegalle adeemsi filannoo gaariidha hanga eegneen olidha kan dhufaa jiru hiriira dheeraatu jira namni siyaayinaan sagalee kennuuf asitti argameera hanga ammaatti jechuun amma sa'aatii 4tti namoonni gara 400-500 ta'an sagalee kennanii jiru saffisa kanaan osoo sa'aatiin itti sagalee kenninu dhaabbatu hin gahin ni xumurra abdii jedhuun qaba Protokoli Covidiin wal qabatee haalli jiru gaariidha namni maaskii godhatee dhufaa jira bakka filannoon geggeeffamutti ammoo saanitaayizariin kennameef jira harka qulqulleeffatanii seenuu walirraa fageenya irratti akkasuma jalqabee hanga sagalee kenniinsi jirutti protokoliin ኮቪድ ጭምናን eegamaa jira ከድምጽ መከለያ ጀምሮ በጠቅላላ ኮቪድ ፕሮቶኮልን ያሟላ adda ፍሬዎት filannoo Itoophiyaan gaggeessite marsaa lama filataniiru filannoon bara kanaa adda jechuun ibsanii ይሄኛው ምርጫ ሁለተኛው ምርጫዬ ነው 2005 ከዚህ በፊት አንድ ምርጫ filannoonni kun filannoo marsaa lammaffaa kanan itti hirmaadheedha duraan bara 2005 filadheera filannoo inni kun isa sanarra fooyya'aadha kanan kana jedheefis uummanni mirga waan barbaade dubbachuu fi filachuu qaba filannoowwan kanaan dura turan argeera ittis hirmaadheera amma garuu adeemsi filannoo ifadha አሁን ላይ ግልጽም ነው magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekkaatti buufata filannoo paarkii Eekkaa fi buufata filannoo 15ffaa keessatti namoonni sagalee kennan akka ibsanitti adeemsi filannoo gaariidha garuu raawwachiistonni filannoo hubannoo kennuu irratti ni harkifatu kun ammoo namni sagalee kennuuf dhufe yeroon xumuree akka hin galle taasisaa jedhan Kumalaa Tsaggaayee Taaddasaa buufataalee filannoo keessatti qaama miidhamtootaaf haala mijeessuu dhabuun uummata biyyattii keessaa uummata miiliyoona 20 dagachuudha jechuun ibsaniiru ምርጫ ለኢትዮጵያ አስፈላጊ እንደሆነ ያምናለሁ ኢትዮጵያ ምርጫ ካካሄደች ራሷን filannoon Itoophiyaadhaaf barbaachisaa akka ta'e nan amana Itoophiyaan filannoo yoo geggeessite mootummaa mataa ishee hundeessitee of dandeessee akka dhaabbattu filannoo ishee barbaachisa anis na fayyada naaf ta'a paartiin jedhe filadheera adeemsa filannoo irratti sochiin uummataa gaariidha haalli itti uummatni bahe gaariidha garuu filannoon kun gama qaama miidhamtootaaf haala mijataa uumuu irratti akka biyya keenyaatti qaama miidhamtootni miiliyoona 20 olidha garuu isaaniif xiyyeeffannoon hin kennamneef kanneen dubbachuu hin dandeenye kan ijaan hin agarreef qaama miidhamtootni hedduutu jiru warreen kanaaf buufataalee filannoo irratti haalli mijatee hin jiru aniyyuu sa'aatii tokko oli balbala gubbaa dhaabbadheen amman seene kun rakkoo guddaadha kanarraan kan hafe adeemsi filannichaa gaariidha ምርጫው ጥሩ ነበር እንቅስቃሴ ህዝቡ አወጣጡ 12 ሰዓት ከማለዳው 12 ሰዓት ወጥቶ ተሰልፏል magaalaa Finfinnee buufataalee filannoo garaagaraa bakka naannee ilaaletti uummanni ganama sa'a 12 irraa eegalee sagalee kennuudhaaf hiriiraan dabaree eeggachaa turaniiru akkasumas naannoo sanatti haalli nageenyaa jiru tasgabbaa'aa fi karaa nagaadhaan filannoon gaggeeffamaa tureera qajeelfama COVID-19 waliin wal qabatees namoonni haguuggii afaanii fi funyaanii godhatanii akkasumas harka isaanii saanitaayizariidhaan qulqulleeffachaa fageenya isaanii eeggatanii hiriiraan sagalee isaanii kennaa turaniiru gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra naannoon Tigraay ammayyuu waraansa keessa utuu jiru mootummaan filannoo yeroo jalqabaaf kan haqaaf walabaa ta'e geggeessuu yaaluuf jecha wixata har'aa lammiiwwan Itoophiyaa sagalee kennaa oolan Maqalee keessaa filannoo Itoophiyaa ilaalchisee raadiyoon sagalee Ameerikaa yaada jiraattotaa maal akka fakkaatu gaafatee jira naannoo Tigraay keessatti har'a filannoon hin geggeeffamne gabaasaa Heezar Mardook Finfinneerraa Mulugeetaa Asbahamoo Maqaleerraa ergan Bafaqaaduun dhiyeessa. Ganama yemmuu biiftuun baatu namoonni dhibbaan lakkaawamanii bakka buufata filannootti hiriira galanii jiru. የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አንድ ድምጽ ብቻ መምረጥ የሚቻለው የራሳቸው ፓርቲ ምልክት አላቸው። Ana keessaa hojjettoonni filannoo akkaataa filannoo irratti namootaa fi qajeelfama kennaa jiru. Namni paartii barbaade akka filachuu danda'u himu. Buufata filannoo tokko irratti taajjabduu paartii biyya bulchaa jiruu kan taate Oodingil Walee namni jedhamtu lakkoofsi namaa amma filannoodhaaf bahaa jiru isa kanaan duraa hunda kan caaluudha jetti.
ምናልባት የተለየ ነገር የገጠመው አካል ካለ ካርድ አውጥቶ ካልሆነ በስተቀር ህዝቡ 100% jechoonni ishee isa muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed filannichi naga qabeessaa fi filannoo biyyoolessaa yeroo jalqabaatii fi bilisaa fi madaalawaa ta'eedha jedhu calaqqisiisa. Bakka filannoo tokkootti hiriirri dheeraan jiraatus haala gammachuutu mul'ata. Haa ta'u malee bakka bunni itti dhugamutti namoonni tokko filannichi filannoo sobaatii jedhanii akka irratti hirmaanne dubbatu. Warreen sagaleen isaanii akka hin waraabamne jedhanii yaada kennan kun dhalattoota Tigraay. Tigraay sadaasa darbee kaasee waraana mootummaa federaalaatii fi milishoota naannoo gidduutti adeemaa jiru keessa jirti. Tigraay keessatti filannoon hin gaggeeffamu. Bakkeewwan biroo adda addaattis filannoon yeroo biraatti darbeera. Garuu xiinxaltoonni tokko paartii kamtu moo'ee teessoo paarlamaa caalaa argatee mootummaa hundeessaa inni jedhu ammana waan barbaachisaa ta'uu hin qabneedha jedhu. Ogeessa seeraatii fi xiinxala siyaasaa kan ta'an Kiyyaa Tsaggaayee akkana jedhu. The number of electoral regions that are not conducting election. Bakkeewwan amma filannoon ittiin gaggeeffamne ammana garagarummaan isaan uumuu danda'anu hin jiru jedhan. Itti dabaluudhaanis wanti barbaachisaa ta'e lakkoofsa namootaa sagalee kennuu waan hin dandeenyee fi paarlamaa keessatti bakka bu'aa hin qabaanneedha jedhan. Buufata filannoo kanaatti rakkoon tajaajilaa akka ture tajjabdoonni dubbataniiru. Fakkeenyaaf buufanni filannoo tokko ittuu saanduuqni filannoon itti kennamu hin qophaa'in namoonni yeroo dheeraadhaaf dhaabbatanii eeganiiru. Jeequmsis ture. Dorgomtoonni naannoo buufata filannootti filattoota wajjiniin haasa'aa turan. Firtsuun Biifaa taajjabaa paartii mormitootaa haqa hawaasummaa lammiilee Itoophiyaa yookaan Izeemaati. There are some irregularities and we are reporting to the Wanti sirrii hin taane tokko jiru. Kan ammoo boordii filannootti himaa jirra jedhan. Paartiin badhaadhinaa inni biyya bulchaa jiru filannoo kana akka bal'inaan moo'atu eegama. Kun immoo hoggansa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed waggaa 5 dheeressaa jechuudha. Paartileen biroos sadarkaa federaalaatii fi naannootti akka teessoo moo'uu danda'anu xiinxaltoonni ni dubbatu. ያው ይበጀኛል ነገ ደግሞ ብሩህ ነገርን በዚህ በትውልዱ ላይ ያመጣል የምለውን መሪ ለመምረጥ Bakka buufata filannoo kanaatti filattoonni abdii qabu. Filannoon ammaa kun hoggansa paartii tokko isa waggaa 10 ture xumuruudhaaf isa jalqabaa ta'uu danda'a jedhanii amanu jedha gabaasni Heezer Mardooki Finfinnee irraa qindeessite. Karaa biraatiin naannoowwan filannoon ittiin gaggeeffamne keessaa tokko kan ta'e naannoo Tigraay keessa namootan jiran irraa yaada fudhachuudhaaf kan yaale gabaasaan VOA Mulgeetaa Asbahaa namoonni hedduun yaada kennuudhaaf akka fedhii hin qabne dubbate. Namootan inni haasofsiisuu danda'e keessaa namni obbo Afoorqi Nagaas jedhaman nuyi yeroo ammaa kan barbaannu filannoo hittuu hin ta'in haala sagalee rasaasaatiin ala ta'ee fi haala qilleensa bilisa ta'e argachuu itti dandeenyuudha jedhanii dubbataniiru. Itti gaafatamaa dhimma walqunnamtii sabaa paartii Areenaa Tigraay kan ta'an obbo Andoom Gabrasillaasee duraanuu yemmuu yeroon filannoo dheerate sana mootummaa tokkummaa hundeessuu wayya malee paartiin biyya bitaa jiru kophaa isaa filannoo qopheessuu akka hin qabne dubbannee turree jedhaniiru. Akkasumas hoggantoonni mormitootaa hedduun hidhamanii yemmuu jiran kanatti paartiin isaanii akka filannootti hirmaachuu hin barbaanne dubbatanii ይሄ ምርጫ መምራት ያለበት ብልጽግና ሳይሆን filannoo kana paartiin badhaadhinaa hogganuun irran turre. Mootummaan waloo dhaabbatee jaarmiyaaleen walaba ta'anii erga ijaaramanii booda taasifamuutu irra ture jedhaniiru obbo Andoom Gabrasillaasee. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga